deemta gaafa dhaqxee galuu deemtu ammoo waan takka uffata takka bichaa gad dirattee deemta mana namaatu buluudhaa fi laallatanii maaltu na barbaachisa jedhanii qabatanii deemanii jechuudha. Bultiin ammoo hagas lama ulfaatti tokko sanii lamaffaa ammoo nama tokko yoo jaalatanii jedhanillee eenyurraa nama deebisuu hin danda'u. Jaalalli kun nama viyamuutti qabadhaa wallaalallee nama gooti waa hedduu nama gooti. Kanaaf leela jiroo waan matan shamarran keenya ka Dubaay jirtan ka Saudi jirtan gurraacha akka narratti beekan yoo isin rabbe maadiyaatiifa hin qabdee gan dhufeen argee viidiyoo isii jalallee seenaa laala talabadha yoo barbaadan dawaadha. Dhagee yaada faate shari'a yeroo takka miyuutii qabadhu. Okay. Yaada faate dubbiin teetii dubbiin ati jette sanii dura sii deebi'a. Michoo takka dhiyoo tana akkana hudduu duubatti hidhee garafe tokko yoo yaadatte natti bilbilan. Deeggaddana bilbilanii dubbii ati jette irraa keetii ni beektaa. Abuu Muniir barnuutii bar araaramnee naan jaan. Wanni viidiyoo sanis taa'ama waggaa tokkooti akkuma isaan harka baate malee nuti bultiin teenya owwii ta'e jirti. Uummanni ajandaa nu godhatee nurraa dhaabii jaa. Dubbiin akkaati jette dhiirti teessan bakka tuyxeefuu akkasii quba qabaadhaa michoon deeggaddaa sadillee waliin jiranii. Viidiyoon lammadallee kaasuu viidiyoo si osoo hin taane namichini dhiiraas gatti qabee osoo hin taane maallaqaaf osoo hin taane akka toba olalle jaanii gurbii zaata akka waliin haasawanii waliin jiranii quba qabaadhaa. Ajandaa sanillee lafa kaa ijoolleen araaramtee jirtiin isiniin ja'a. Wallaahi araaramanii jiran. Kunoo wallaahi billahi araaramanii jiran. Bakka takka naaf bilbilan taa'anii. Yaa Muniir kiyya dhagaye wanta akkasii hima dhagaye. An ila siin jedhe bar wallaahi billaahi siin jedhe bar an dhiira kutaa kudha takka hundaayyuu ni jaaladha. Garuu dhiirri si komandootuni maal akka isiin qabdu rabbi haa beeku. Maal akka isiin qabdu gaafa achi ilaal isaan si tuqan jaalala isaaniitiin gaafa tuqamteefi gaafa isaan onnee. Waaloo fiigoo ati kasii galle kana rabbiin haa dhageeffadhu. Keeriyaa siifu jedhaan jiru nuti jedhage siifu jedhaan jiru ani. Lakki anis dhaamsaa sumaaniin dhaammadde araaramanii jiran ajandaa sinillee dhaabaa waliin bultii ho'ifatanii jiran jechuun kiyya barbaadeetti. Baay'ee namatti ulfaata. Ati ilaali waa hundaa ofuma kan keetti ilaalladhu. Nama ilaali mucaan kunis naaf obboleessa kooti atis naaf obboleettii tiyya. Waan si baasu si'iif situ qofa beekaa beekti tiyya. Waan si baasu si'iif situ bicha beeka. Lakki Saudii hin taa'u osoo namni ilmoo ofirraa galchii ilmoo ofirraa kaargoo godhadhuuti taa'ii dalagadhu hojjetadhu siin jedhu abaddan alas taa'ee hojjetachuu hin danda'u dalagachuu hin danda'u jettee kaatee gara biyyaa galtee miti. Akkasii bar osoo namni kamuu ilmoo ofirraa galchii taa'ee dalagadhu siin jedhu kaatee galte. Gatii kana ta'eefi ammallee taanaa. Na dhukkuba wallahi marmaan keessa kiyya na dhukkuba ani ummaati jennii qaba. Inshallah kayo ki arguuf keessatti kana isaas arguuf keessatti jala darjarina wallahi silaan dandee dalagachuu hin danda'u gaazee ol fuudhee hin danda'u bishaan yoo ala ol guuree hin danda'u maaliif gizee mucaa kana da'u mana namaa keessa kophaa kiyya ani waan ciniinti na dhufte sahee osoo ciniinti natti hin dhufin ittanaan ture. La mana yaalaa dhaqila keedaa if wallaani wallahi if wallaani miidhaa qabdaa garaa keessaas miidhaa qabdaa kan silaalutti qaamni kee miidhaa qabaa. Wallahi mana yaalaatis dhaqii if laali. If bolleeyyi jettanii miisinis waan takka if bolleeyyuu if deebisuu qabda. Hoolaas qalanii hoolaas wantas nyaadhu if deebisi qaama keelaa shakfaq jeeti sabboodaan murtii muradhu ammaa miti. Dura akkasii qaamaan dhaquu qaban dubbitan ani akkasiin jiru barbaada galatoomaa xumurii kanaa achiin danda'e. Dubbiin tee dubbii lafatti dubbii lafatti ifamarraa hubbaatu malee as gubbarraa gadi hin buutu dubbii miidiyaan lafaan dho'eetiin jira. Guyyaa gisee nuti dhufnu ogguu deemtuu muugaa turte nama akka ta'e isin beeku. Mucaan ishiileen jechuun daa'ima nama bira dhaqee taphatu miti namni irraa galee bar'anaa kee wallaahi keeruuti. Akkuma gasti seensanii waan ta'e irra barbaadu.
Hojii kee yaaddu wallahi. Sani mubeen gisee kara kiyya ergitu ummata liivirra ture jira ummata isii argaa ture jira saniifu nagaan galuu isii liivirra seentee nagaan galee haajattu inni jeenara bilbillaani sani jecha seente san booda seennaan boonaanis akkasit dhufeeti dubbiin kara biraa deemte malee rafuufi baqa makribu maratu rafuuf kaane nuti akkasitti turte naaf beekaa akkanitti siifti san qofaa miti finfinneerraa gamana gisee dhuftu makiinaa isiin dhufteen gommaan duubaa hiikkate wallahi duutee kaate rabbumaatu xarraan tana daamaa kana siifti akkaataatti dhufte irraa rabbashamaa turte micoon saniifu qofla kana mumaantana kun ati kaatee qofalchiste malee waa'ee sanii warraa nama quba qabuu miti dura galtee hafuuraa fudhattu obboleessa isii ka dhufee kun adaamaa amma siree qabatee jira ijoollee bira obboleessaanuu waliin agarre biraanuma biratti amanee haa bultu ganamaan dhufee fuudha je obboleessaanuu waliin agarre. Bakka egaa obboleessi jiraate obboleessaa hojii waliin haasawanii kheyrii isinii haa godhu deemi haadha faatee mana nuubanii deemi mana keetitti marii goonaati. Uummanni ajenda fedha. Ayyaanis fooloo na godhaalee ilaa jiru. Ayyee munir kiyya galatoomaa hundi keessanii godhani. Haadha faatee mana boltu. Ayyee obboleessi nagaan Asodi agenda karena alkat ko di kan aku bandi kay jaman ni feda udulan naman kami. Wanni bari ya Rabbi gara kan kee deebi'e ati naa dhiisi jechuu kana ga'e hin jiru. Yaa Rabbi toobaa isii irraa naa qeebal. Rabbi toobaa kana sirraa haa qeebal bigattiinna. Rabbi gassee haadhaa. Rabbi gassee haadhaa. Yaa Rabbi muraada isii naa guutiif. Hajaa isii isa walitti naa qabiif. Yaa mucattiin tun islaamummaatti dhuftee islaamummaa irra hin jirtu. Amantaa biroo keessa hin jirtu. Karaa irratti rakkattee an karaa irraa dabee jennaan wanni marti na jalaa dabe jettee boottee. يا ربي أقدر كون توبة ستي ديبي إجت يا ربي دامتي كان ناقم متشيس ربي كيا يا ربي ناقم متشيس 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 ربي سيهاقم متشيس ربي سيهاقم متشيس كو توبة كم كي ربي سرها كيبا ربي توبة كي 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 سرها كيبا إن شاء الله شيء دعائي سياكرة يا فالمان دعائي كالله صلى الله عليه وسلم آمين يا رب توبة أمسي تجاوي لك توبة تسندر تنير لكن عليه حاجة يصير بها آمين يا رب وربي حتى يصير آمين آمين يا رب أنتم سيسين اللهم آمين اللهم آمين آمين يا رب مراد إسلامه آمين 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 ما تي مرة كيسة إسلام تاتي كوب أجرت نمو إسلام ما رابرة الأبدين جتين تندري تبت نمو في تنكب عرب سوالي وإن إمام نبوس كان كون هنكنا نقول حقيقة هنكنا كي كيسة جولة رفيق أبو دبوران أنا تو قصرت أن بسم الله ربي سيها وقت آمين يا رب يا رب